هسألش ما قاشين هسأني هسأ بقنا قالنا روتي قالنا لكو وقال راجي ترتي غراكو نناي غراكو تومبوين نناين تومبوين واقعيو فدينا أغرسيسي غلني غوفتا كوتي فتو أما سمو برسي برا إيرا قد إيفي برا نغا قد إيفي يون ديبتي تاتي سي نغاسيتي ديبتي لت أكا درسو ملسي أما ولا درو أكا نغوتو غوفتا سنكدت سدر بيف غلني سي فتو كان سيتشيتي فيمو سيكدنا سي إيغنا تولتين غابني إسانو تولتي كان في قانو باسي umuri sesimmonar eres labasenattu ala gafra godif undumanu hatoluf tolif bara namma baratti tolif maqabus dasusi سنايبسو محمد سنايبس مش الأشرف asa maal yeroo dhukkubsattanii intini raasan sana hoo ana dhabdanii seema fidaa itti ajaa'iin dubbadhaa mitinoo waaquma akkasitti walitti nu qabdee galanii siif ta'u ittiin kun koo haasaadhaan fi galanni waaqayyoo haa ta'u mucaa kana marmii waggaa baay'ee ture kan maatuun marmii immoo amma guddoodhiyyuu lafarraa dhabameen olee amma tuun jiru kan isheen dhuftee na agartee galanni gooftaa kootiif haa ta'u amma immoo idimee seenaa ka jiraattu bara hamma baraatti ha jiraattu bara baraan lubbu idimee seenaa ka lubbuun matu jedhu wal arguun natti guddaadha. Ameen ameen. Maazariyyee dhagaa kuni naayee gammachuutti dhaga'ama maaliin sitti kenne maal namni jiru keessa kaameraan mankooti maali buleettii gootan gafa jechuudha. Sagalee mallama dabarsiisi. Ganaa mari'attuu himaanii viidiyoo waraabamaa jira. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhi kaadishee komaanni. Waraabamaa rakkoo hin qabu hin beekani maanni gaxariin beeku. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Egaa obboleettiin koo kun waggaa hedduu nurraa adda baatee turte. Nu hin galtiin seenee yeroo dhukkubaa keessatti bara koronaa keessattis immoo waaqayyo isee geggeessee eegee. Kun har'aan ga'uu isaatiin guddaa waaqayyotti nan gammada. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan isaa eebbifamu. Amma immoo kunoo dhuftee nu gidduu jirti. Kunoo warra gammachuu nu gootee gooftaa kana mansiya tokko isin jedhame. Kunoo warra gammachuu nu gootee boo'icha tokko malee gadda tokko malee sharaan gaddaa mana keenya biratti waxxaramne jirra hundumti keenya isheen jirti obboloonni ishee waan taane. Namni tokko tu keessaa hin du'in tu keessaa hin cabin tu keessaa hin badin kunoo har'a wal argineerra. Wal arguu keenya kanaaf immoo guddaa nan gammada. Maqaan isaa bara baraan naaf eebbifamu. Ameen. Eeyyee akkasuma immoo warri fagoo jiran akkasee kana utuu hin galin jiran immoo akkasuma immoo firoottan isaanii akka isaan arganii isaan immoo itti gammadanii warra gammachuu akka isaan ta'aniif immoo guddaa waaqayyoon nan kadhadhaa fi isaanis immoo akkasuma gammadan. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Maqaa Yesuus. Ameen eebbifamu waaqayyo haa eebbisu. Addus taraan kan keeti. Tok. Qalbiin jiru. Dubbadhu dadhabbii. Saalfatu ijoollee keenya saalfatu gaa'ee. Rakkoon hin jiru obsumaan daddafi. Ofirra dabarsi. Waan jettu waan hedduu qabda maanni. Bararaakina majaallanaa bararaakina jettu ati jedhime. Baguma nagaan naannoo. Ayo hari putih. Depan. Ini. Eshi bakka boota maseebu en dubbadda. Waaqayyo hunduma isaanii eebbisu dubbataniiru jechuudha baay'een isaanii dubbataniiru. Meen keenyas dubbatteetti. Obbolaan keenyas dubbataniiru abbaan keenyas dubbataniiru obbolaan abbaa keenyaas akkuma kana. Namni hafayyoon jiru saddaan koos dubbateera. Maaliifi rakkinni koo rakkina isaaniiti bal'inni koos bal'ina isaanii waan ta'eefu gammachuun koos gammachuu isaanii waan ta'eefu
baay'ee na wajjin gammadanii jiru anis baay'een gammade isaan arguutti dhugaa waaqayyooti kan nama dhibu immoo jechuudha biyya ormaa sana taa'ee jechuudha nama sadii dhabee oolee garuu waaqayyo nan nafsiifne jechuudha waaqayyo haala kamiin keessatti kan nama dhibu jechuudha dhugaa waaqayyoon sitti anamma jechuudha warra as bira jiraatee kadhatee osoo hin taane kadhata koofaa dhagayeeti namoota kana lubbuu isaanii olaa deebise jedheetii yaada jechuudha maaliif achi taa'een kadhadha dhugaa waa'ee warra dana jiranii achi sagaleen natti dubbatamaa dhugaa waaqayyooti waa'ee warra asii dhukkubsatanii achi sagaleen maaliif waan hin kadhadhuuf jechuudha akkasiidha waaqayyo akka kanattiin jechuudha nagaatti fayyaatti utuu wanti tokko hin uumamin mataan cabsaan tokko mana keenya keessa hin jiraatin jechuudha akka kanatti walitti nu sassaabe kunoo akka kanatti maatii galataa nu godhe jechuudha maqaan isaa kan galateeffamee ta'u baay'ee ana bichaa na gammachiisu osoo hin taane isinumti kun hin gammaddu jechuudha maanni maatiin akkasii maanni maatii eebbifamoon akkasii jettu isinumtu jechuudha warreen kun hundumtuu duraan jechuudha Izaabii turan garuu waaqayyo jechuudha golee goleedha sassaabee jechuudha maatii isaa godhate maqaan isaa kan galateeffame ta'u kanaaf iyyuu obboleewwan koo akkuma kana warreen maatii keessa yaadaa jirtan baartuun isiniin jedha ishii jajjabaadhaa wal argitu hundumti keessanii jajjabaadhaan isiniin jedha nagaanaa ta'aa naaf eebbifamaa turtii gaariin isiniif hawaa yaada addaa namni qabu yoo jiraate nan fudhadha jira yaada addaa. Maatii wajjiniin waliin galateeffannaa jedhaa jiru jaarsoliin keenya jechuudha. Paasteriidhas muudama hedduu qaba. Akkas jedhaa jiru turtiin keessan nafaana ta'uu hin galateeffanna. Filiippiyoos afur irraa akkuma jedhutti jedhee dubbateera dhugaadhumatti yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deddeebi'ee nan jedhaa yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Gammachuun keessanidha. Nama hundumaa biratti abeekamu jedha maqaan waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Gooftaatti gammaduu jechuun qoosaa miti. Gooftaatti gammaduu jechuun waan hundumaa dhiisanii gammachuu keessa jiraachuu boqonnaa keessa jiraachuu jechuudha. Maqaan waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Waaqas akkasittiin nu gargaaree jireenya keenya eegee bara keenya eegee tajaajila keenya eegee bultoo keenya teessee guyyaa har'aa immoo akka nuyi walagarree fuula gooftaa irratti gooftaa galateeffannu isa godhee maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Kanaaf gooftaa kana ilin jennee waaqayyoon galateeffanna. Maqaan waaqayyoodhaa haa eebbifamu.